ማን ቆይ ጎንደሬው ቆይ ጠጋበል ወደዚህ ብልብለት ተስክሳ የቲክቶክ ስምህ ማን ይል ነበር የበፊቱ እንዲያቁ ስምህን ሰርች አድርገው እንዲፈልጉ የቲክቶክ ስምህ ማን ይል ነበር የበፊቱ አብዱ ፋኖ ነኝ ፋኖ ነኝ አብዱ ፋኖ 2015 አብዱ ፋኖ 2015 ሰርች ጎዳ መቃሳ በሬሳቲ ሰርች ጎዳ አብዱ ፋኖ ጀዋል አቦቀሮ ጀዋል ሊሳይ ወሻና ቀባቴር ከጅራቴ ቶክቶክ ዮ ቀባቴ ገስቲ ኡፊራ ታውኒ ጀዋል ሳት ናይ በገስቲ ከነራ ሰንሰኒ ቢወለን ረዝሚ በለ ቲክቶክ ሳሻህና ረካያሜ አብዱ ፋኖ 2015 ኖ አብዲ ጎሪን ማሊ በናን ቢልቢላ ኢሳቲን ዱፉ ደንዳዋን ታይ ፊንጎሪና ጎሪና ኖ ስኪሚ ከሳባ ሲቲ ቢልቢላ ሳም በኒና ዋን ተከምበኒና ወይታዋጋ ፈተኑ ወተገለ ዋን ታን እንጋፈትና ፕሊዝ ዋን ምን ያለን እንጋፈትና ዋን አርግተን እንጋፈትና ዲሳ የዋን ነው ሜኦብሳ አሁን የሚያውቁ ከሆነ አንተን ያውቁሃልና ድረሱልኝ በላቸው አስለቅቁና እኔንም አስለቅቁ ይበላቸው ሚኪና ቅዳሜ ገበያ ያገርህ ሰው ናቸው አንተም ፋኖ ከሆንክ ሮያል ፋሚሊ መፍትሄ ያመጣልሃልና ጠይቃቸው ወንድሞቼ ሮያል ፋሚሊ ቅዳሜ ገበያና ሚኪ አቡ ፋኖ እርዱኝ የአርሲ ልጆችን ሁለቱን አስለቅቁና ኦሮሞ ልጆች ጋር ወንድሞቻችሁ ጋር ተደራደሩና አስለቅቁኝ ድረሱልኝ ሁሉም የአማራ ህዝብ ድረስልኝ በሚዲያ ያላችሁ ዕውቀት ያላችሁ ኑና ኦሮሞ ልጆች ጋር ተደራደሩ ድረሱልኝ አስፈቱኝ እኔም እንደናንተ እንደ ኦሮሞ ልጆች ነው ተሰድጄ ሰርቼ ለመብላት የወጣሁት እና ድረሱልኝ የአማራ ልጅ ሁላችሁ ኑ ኦሮሞ ልጆች ጋር ተደራደሩ የአርሲ ልጆች ሁለቱን አስለቅቋቸው ያዛቸው ማን እንደሆነ ካወቃችሁ አንጧቸውና ተደራደሩ ኦሮሞ ልጆች ጋር ኦሮሞ ወንድሞቻችን ጋር ድረሱልኝ አስፈቱኝ ልሞት ነው እንዳልሞትባችሁ የተወለድክበትን ሀገር ተናገርና በአገር ታዋቂ ሰዎችን እንግዲህ አንተም ቲክቶክ ተጠቃሚ ከሆንክ ታዋቂዎቹን ታውቃለህና እነ ቅዳሜ ገባን እነ ሚኪን ጥራና እነሱ ኃላፊነት ወስደው አንተንም ያስለቅቋል እኛ አንተም መሰቃየትም አንፈልግም ያን ልጅ አስለቅቀው አንተንም እንዲያስለቅቁ ሚኪንና ቅዳሜ ገባን ኑ ቶሎ እዚህ ገስት ላይና ኃላፊነት ወሰዱልኝ በላቸው እሺ ሸር አድርጉላቸው እንዲደርስላቸው ሚኪ ገበያና ቅዳሜ ገበያ ሚኪ ቅዳሜ ገበያ ኑ ድረሱልኝ የአማራ ልጆችን የኦሮሞ ልጆችን የያዙትን የአርሲ ልጆች ሁለት ተያዟል እነሱን አስፈታቸውና ኑ ኦሮሞ ልጆች ጋር ተደራደሩ እዚህ ሁልጊዜ እነሱ ጋር ነው ያለሁት በአላህ ኑ እርዱኝ ሚኪ ቅዳሜ ገበያ የጎንደር ልጆች ሌላውም የአማራ ልጆች አስፈታቸውና ሲኑ ኦሮሞ ልጆች ጋር ተደራደሩ እኔ ትውልዴ መተማ ነው አሁን ገንዳው የሚባለው እና ኑ አስፈቱኝ እና የኦሮሞ ልጆችን የአርሲ ልጆችን የያዟቸውን የአማራ ልጆችን በማላማወቅ ይሆናል ኑና ፍቷቸውና ኑኒ ማስፈቱኝ ድረሱልኝ የድሮ የቲክቶክ ስምህንም የተወለድክበትን ንገራቸው የቲክቶክ ስምህንም ንገራቸው ድረሱልኝ አካውንቴ የቲክቶክ አካውንቴ ፋኖ ሚኪ አቡ ፋኖ ቅዳሜ ገበያ ወሎ ጎንደር ሸዋ ሁላችሁ ኢሉ ጋዝታ ስለጋኝ ማሪኒ ስለና አንገል ቁበ ቀብተኒሞ ሙጫ ዱብፍነ ጅራ ገሩ አናመን ዱብፍነ ሁለት ገና ዱብፍናኒ አብዲ ሙቲ ገበዳ ሙይት ጎዳ ጋያው በለየን ሙይቲ ቀበ ዋን isin godhaa jirtan kana guutuu quba qabnaa miidiyaa irratti waan amaara guutuu yoo dandeettanii walitti qabdanii ka fiddan taate asitti ibiddaan gubdan nuti abadan agamallaa kenna buuftanitti gadin dhiifnu morma irraa morree isin erginaa jedhanii itti dhaadataa jiran malee gadhiisaan jiranii mucaan lubbuun ima jiraa jira ufi uummanni akkasii miti barwaan lolaan gartee ajjeesan jiranii irratti waan amma deemu jiru jira amma isin asirra turtaniif gabbeen dhufe
Mucaan lubbuun jira moo hin jiru deemaa gaamee waa tokko dubbisaati ol deebi'a namni tokko. Kaanee Maaki mucaan ni jira obboleessa dubbisne mucaan ni jira kalee galgala dhagayaa turre waan san sigalee Usme asaatti deebi'a bas. obboleessa dubbisne mallaqa qofanaa galchaa afaan lamboota narra gadda mallaqa galchine jettanii har'a maaliif mallaqa galchine jettanii Dawwalee fi deebi'a ana dawwalee deebi'a kalaa sana hubatee ni deebi'a dawwalee fi. baay'ee okee usme deem dawwaliif Usme kiyya asosiisa bas. kaanee miidiyaa kana garagalchine jechuun feemasiin takka gabbaatee waan kanarraa hin dubbanne taanaan jechuun wallaallaa jechuu gabbaane daqiiqaa kanarraa miidiyaan baxaabbaxamuu qaba isin galee olaa deebi'u mucaan lubbuun jiraata taanaan sayya'u lubbuun hin jirre taanaan garuu wallaalla jechuun amma daqiiqaa kanarraa. Feemasiin hunda keessa dheessitan. Hunda keessa fiidee shawwaddee jiraachuu barbaaddu ati Oromoo miti na ala abuuk xizmeeri. Wallaallaa mucaan kun qoftiin haa jiraatu Dubbachuu waan Oromoon dubbatu irra hin dubbatin hattoota jechuu kijibdoo tokkotti gayyaa dubbadha marti keessan ka Dubaay jiru ka Suudii jiru ka biyya jiru hundi keessan kottu gabbay birrii Oromoo irraa giiftii guuraa hunda keessa dheessitee jiraachuu barbaadda shawwaddee jechuu ac barbaarii kottu gabbayitti dubbadhu. Hello, tokkoffaa irratti isin hundinuu galatooma iluu akka kalee dheengadhaatiin waliin gara gareetii fi gara asiitiin. Dhaggeeffadha. Oromoon gaafa rakkatee yoo hin dubbanne, Oromoon gaafa duutu yoo hin dubbanne fooloo wannummaan Oromoon isin gootuuf hin jiru jechuudha amma booda. Isinii galaa miti. Wannummaan Oromoon fooloo isinii gootuuf hin jiru. Rakkoo Oromoo yoo gabbaatan hin dubbanne as biratti nama ijji baddeetu jira obboleeyyan kiyya ija tokko mucaa balleessanii jiran. Hidhii irraa muran, hidhii lamarraa muran ilkee malee mul'atu. Kaan gurra irraa muranii jiran. Istiin amma waan miidiyaa irra deemu mucaan du'ee jira jaanii poost godhamaa jira. Dhugaa yoo du'ee taate immoo miidiyaa kanarratti waliin dhiisnu jechuun hundi keenya yoo gabbaanii. Ila maakicho ka gabbayee dubbatellee ka dubbachuu baatellee taazabaa dhiisaa. Kan foonummaan isa hin gubne ka argitee dhiinni Oromummaa isa hin gubne asii hadha gadi bayii dubbadhu jenneeni ka dubbatellee rakkoon qabu. Dubbatee dubbachuu baate sun yaani jira miti dubbatu sonti inni baabu sun jiru dubbachuu baatu sonti argitee uummatarraa. Inni miidhaan inni irraa dhaabu hin jiru garuu osoo gabbayee dubbate baay'ee bareedaadha. Adda cal jedhaniitiin walaala yookiin immoo Oromoon jara baasus hin jiru beekaan jara baasus hin jiru hudduu haadha feemasi asirraa arbaniitiin wanti taasisii galee. Yeroo tiktokii fi habaaboo fi giiftii walitti qabatan Oromoon jara baasu hin jiru. Oromoof quuqamte dhugumatti qabsaayaa Oromooti. Har'a immoo yeroo argitee ilmaan Oromoo bakka jirtutti kun ijji keessaa bahu yoo kun immoo hidhiin irraa citu as baateetiniin kawaan kan hojjetaa jiru jarri argiteetiniin qabsiisuudhaaf yaalii gaggeessaa jira. Waan keessan gaggeeffamaa jiru hin argine isin. ኦብሳሜ ጎንደር አበቅ የለሽ የምትይው የሀገርሽ ሰው ከሆነ መፍትሄ ልታመጪለት የምትችይ ከሆነ ገስት ላኪና ግቢ። ጎንደር አበቅ የለሽ የምትይው አስገቡኝ እያልሽ ነው። ራበናማ ሚውቲ ወዲህ ተጠጋና ጎንደሬው የሀገርህን ሰዎች መፍትሄ እንዲፈጥሩልህ ስምህንና የተወለድክበትን ሰፈር ንገርና የቲክቶክ አካውንት ስምህንም ንገራቸውና መፍትሄ የሚያመጡልህን ሰዎች ጥራ። የሀገርህን ሰዎች እነዛን አስፈትተው አንተን እንዲያስፈቱ Nakayyatta yeroo wal shawwadan hafee jiraammat kun dubbii lubbuuti bakka mara feemasiin Oromoo jechuun gadi ba'iitii Oromoo sagalee ta'e ka'iitii haasawu wallaa dhugaasiin jedhu hunda keessa dheessittiin jiraatu koottaa miila takkaan dhaabaa tiktookii lafarratti illee miila takkaan dhaabanii ummata kana of hin kabachiisin ummanni baalageedha jechuudha koottaati dubbadhaa jechuu barbaade akkasi. Illu kun birtamii keessanii. Ijoolleen ni gahaa ijoollee deemaa bakkaasi. Ergoona keessan ofirraa wanni godhadhaa deemaa ijoollee. Illu. Asirra waa jechuu barbaada iluu. Warri sagalee agartaniitiin feemasoonni keenya akka maakiilee iluullee taatanii hundi keessanii akkas lifaa warri asirra jirtan warri qabamuun ilma abbaan biyyarraa boo'isan ilma miskiinaa jarri qabaniitiin itti taphataa jira saniif jecha as jalatti argamtan hundi keessanuu galatoomaa mana kanallee koopiliinkii godhaa fi amma sababa kanaan analee tiktookii kaan haala oggorsiisanii beekta asumaan fooloo nu godhaa wannan jechuu barbaada iluu wannan jechuu barbaade asirratti wanni amma akka reefuutitti dubbataa jiran beekta jarri tiktokii kaan mucatti kenneen jala gubanii hanga sanii hundi jaraatu wanti haa godhu mee fooloo na godhaa hundi keessanuu fooloo godhaa miyyee godhaanii fooloo godhaa fi jaran kiyyaallee naalaa gubanii maala TikTok ijoollee kenneen naannoo namni kumni shanaa guutuutti keessan fooloo na godhaa. Baay'ee asirra jira iluu waa dabarsuu barbaade. Ijoolleen Oromoo bakka jirtanitti of eeggannaa godhaa. Bakka jirtanitti of eeggannaa godhaa maali jechuudha jarrillee kaanee jira dalagarraa bayaatiniin nama argitan qabaa jedhaa jira waan taateef
ijoolleen miskiina warri baadiyyaadha warri shabakaa hin qabne warri lakkoofsa isaanii beeytan ijoollee baadiyyaa keessa jirtu ijoollee karaa ol dhufaa jirtu ijoollee akkasii sanitti himaa wal hubachiisaa wal quba qabaadhaa Oromoon kan warri gaara jirtanillee ijoolleen teenne warri gaararra dalaydan waraanni gaaraallee akka Oromootitti Oromoo bira dhaabadhaa Oromoon akka nagayaan karaa taru godhaanii waan kana eeggannoodhaan irratti dalagaa waan asii ammoo tuyyuu numartuu hin jirra jechuu barbaadeeti. Waan kana warri gaara jirtanii fi ijoollee baadiyyaa jirtu ta shabakaan qabne ta amaarrii maddii isii dalagatu of eeggannoo akka godhan bilbilaan aadiidhaan itti bilbilaatiin ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu itti hima. Kana isiniin jedha. Gabaabinumatti jechuudha. Miyyeellee tiiktookii isaa jalaa hoggaranii kiyyallee naalaa hoggaranii jedhanii tiiktookii kanneen fooloo godhaa. Tiktookiin nurraadhiisa tiktookiin guute nasirratti fufi. Yoo barbaade. Guban tiktokii guban malee nu gubuu hin danda'ani. Kaayyoo kennas gubuu hin danda'ani. Nus gubuu hin danda'ani. Khalaas wanni biraan jirtu eega dubbiin bakka sana geesse bakka jirru namni hundinuu sagalee ta'uun keenya dirqama. Duraanii waan agartee miti isaanilleen if kabajan nutti fakkaatte gaa'ee dubbiin as geessee jirti. Wanni kalee an dhagee feemasa amaaraa guddaa uummanni fannoo guutuun hordofuutu Oromoo Suudi Arabiyaa keessa jirtu bakka agartanitti takka biran kutinaa jee labsee jira. Amaarri mana hunda banatee irraa dubbachuu jira. Viidiyoon namicha sanilleen hedduu deemu jirti. Nutillee labsii isaan labsan gabbaanee labsina. Eenyu gadi miti. Kanaaf ijoolleen teenya akka mucaa kana sirritti hidhaan mucaa kana aaran hin baasne laal. Harkaa fi miila isaa walitti ol laqaa mataa bira fida. Duuda isaa lafa gad deebisaati. Akkasitti amansiisa. Yookaan lubbuu irraa kuta. Eega karaa kanaan dhufte duraanis nuuf amaarri naasuullee waliif hin qabnu biyyaan baa keessa jiranii yoonii fi namni hundinuu riskii isaa funaannatee firraa deebi'e hara biyyaa janneeti kalee waan san dubbanne manaasii keessatti malee kabajaa amaaraati yookaan immoo sodaa amaaraatiif miti. Nuti amaara kuma takka dhalaan teenya takkaa huni geessiif isinii galee kanaaf afarsoo Kingi Ahmad Usmee Aammee Qeerroo Abdii ijoolleen teenya isinitti boonee jira bakkaanii. Inumaa eega namicha kana asitti arkee bakka dhiini kiyya sirriitti na dalagee jira. Maaliif abbaa mucaa sanii akkasii booyoo harkeetiin kalee mataan kun na garagalee antiktaa kana keessa hin jiru guyyaa shammoojjahaa dubbiin torbaan geessee geettan. Anis yeroon qabutti amma booda xiqqoo booda laayifii gabbaanee afaan Amaaraatiin illee afaan Arabaatiin illee akka isaan badii dalagu jiran uummanni Amaaraa biyya Suudi Arabiyaa keessatti gocha suukanneessaa akka hojjechaa jiran afaan beenuu hundaan ni dabarsinaa dhukkee irraa kaasaa bakka gartanitti. Bakka. Eenyu gadi. Akkasitti haasa'a. Akkana galatoome. Haa guban tiktokii guban malee nu gubuu hin danda'an. Tiktokii miti yoo danda'an nu zim jettanii rafaa jirtan rakkoon qabu rafaa sii galee. Gumaa mucaa dachaan kafalanna hin booyinaa asirra dhaabatanii amaanaan wanti isin dhaabannu tokko jiraati. Hin booyina keessaanis hin booyina gubbaa kanarratti illee hin booyina. Yoo dandeettan kaasii ka miidhamaa jiru wanti godhaan irraa haasa'a ka achii miidhamaa jiru fuutaniitiin irraan haasa'ina. Bootanii boochisuu dhaloota. Bootanii boochisuu ammallee waan biraa ka'aasu dhagaa uummata keenya. Maaki guruupiin duraanii guddaa. Mee usmiyya takkatti caqasi bannaati. Ooyi ayyatti itti fufi. Elaa dhageeffadhaa mucaan jiru barbaade ka jettan an deemeetiin raqama uummata Amaaraa warra qabeerratti illee yoo dawwalu nambarri jaraa hin dalagu ka obboleessallee nambarri isaa cufaadha jechuudha hin dalagu waan ta'eef hojii naabuu didee raqama jaraa warri immoo karaa miseenjaraa fi wannoo miseenjara isaa beekta yoo shabaka rakkasaa jiraatu taate achi ilaala ani immoo itti saalan dawwalee naan raqama jara lamaanitu hin dalagu ka Amaaraa ijoollee harka mucaa qabdee harkaa qabduu fi kunillee hin dalagu jechuudha obboleessallee. Mucaan lubbuun hin jira. Lubbuudhaan hin jira mucaan. Mucaan lubbuun ni jira jiraatu baranii gartee dura ganama subiyyuu hin jira bara amma gartee amma dhageenye malee. Ishaan bilbilee fi jira jedhee mirishaa galchina kun. Maaki guruupiin Oromoo guddaan jiru san akka Oromootti isaan 27 qaban nama guruupii sanitti nama nu dabalaa koottaa seenaa uummata keenya biraa dhaabbannu. Guruupii sanitti duudaati guruupii maakiin gootu kanatti nullee achitti waan goonaa jechuudha. Waa barbaadu waa sappoortii godhu ofirraa qolachuu qabna. Wallaa dhugaa isin hin jiru. Bakka takka dachaa Oromoon akkana dhiisaati. Bakka takka deebi'aati uummata kana ofirraa qoladha. Guruupii guddaa 27 qaban isaan. Guruupii takka jala koottaa riippoortii illee ta'e asirraa iyyuu faayidaan qabu.
gara gruppii gala kuma 27 qabdi naftanyaan jechuudha. Achi fiddee achi nama riippoortii gooti waan gootu achiin gootii jechuudha. Nullee akkasii ijaarachuu qabnaa jechuudha. Wayita rakkoo barbaanne garaagarummaa qabnu yeroo Oromoon duutuu tokko taane waan sanarratti dalagachuu qabnaa jechuudha. Dalaginee ofirraa dhoorguu qabna uummata kana. Jarrillee iyyaatiin jirti waan ta'eef akkatti fidanii isiisuun bareedaadha. Maaliif jarrillee dammayxeetiniin irra hedduun isaanii booyaa jiranii kan isaanii ifnaa kennan waa gadhiisan jedhanii jiran waan ta'eef garuu immoo qabsoon kun sirriitti jabaatee itti kufuu qaba. Ijoolleen bakka jirtan jechuudha. Warroonni waa qabuu dandeettan namni isinitti mijatu jechuudha. Ijoolleen isinitti mijatu sirriitti gadi bayaatii amaara funaanaa fida bakka isiin jirtuuti gartee baxxaaniyaa itti maraatii fida ukkaamsati. Kanaafuu yoo akkatti itti jabaatee qaxaffarree qabnu taate ofirraa uummanni kun amma boodattis deebi'ee waan akkanaan dalagu lammaffaa irratti immoo ijoolleen harka jaraatitti miidhamaa jirtu kunillee harka jaraa bahuu dandeetti jechuudha. Yoo immoo asumarratti Gondaree waa ta'etu kun as gabbaan jettee ol galchame. Gondaree waa ta'etu tana Gondareen kun nama yeroo takkatti mee sagalee naa kennaatii mucaa du'e jettanii asirraa jechaadha imimmaanii fi dachii balleessaa jirtan. Mucaa ganama kana dubbisee mucaa lubbuun jira garuu mucaa lafee jira si galee. Mucaa wayita mucaa irratti transfer goonee jechaadha mucaan itti boohu gadhiisi rabbii jedhi maqaa kee du'aa jira wayita mucaan jedhee ruuhii isaatti jabeessiti jarri beetanii mucaan lubbuun jira warri mucaan du'e jettan ofii keessanii du'a mucaan wahituun duunee laafee jira inshaallah gadhiifti akka amma godhaa jirru kanatti gadhiifti jaalattee gadi hin dhiiftu waan takkan gootu akkuma nutumnee batbat goonee dhiifnu kana dhiifti maallaqa barbaadde akka keenya gartee lubbuu baasuun barbaadu jarri maallaqa gartee akka inni hawwalu feeti waan taateefi nuti qabnee jennaan maallaqaa fi lubbuu isaallee hin dhiifnu jaalattanii jibbitanii maallaqa irraa buufnee nama qabne kana lubbuullee hin dhiifnu. Koy mucaa tokkollee nama irraa qabamee ijoollee biraa akka qabee jira mucaa gurraacha xiqqoo san nama beeku jira. Koy naggalcha sultaan kan jedhee maatii takkatti kaas gruupiin durii riippoortii fi ijaarame jira. Uummanni keenya achi bisee warri mucaan du'e jettan firdii du'aa irratti hin kaahina uummata falfala haganuma isin hin jedha mucaan hin jira firdii du'aa irratti hin kaahina uummata falfala haganuma. Assalamu alaikum. ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሰላም ናቸው? አማን ነው? ሰላም ሰላም። አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው አብዱ? ሰላም ሁሉ ሰላም። እሺ እና ምንድነው